irbuu shinniigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa fosoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru harraa baratee ittiin wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinnii garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseetee amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessan irbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacee qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha duunuu jiraannu jedhanii didan jillar kallaannu sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinniigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni oromummaa walitti xinniqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenyaa itiche utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne irbuun shinniigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyyabbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaa lallafee fakkaata sun lafee miti lafee namummaa sun lafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caala gatiinni baasoomtuu madaala sun lafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noolu fuunee ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata dhaala dhalootaa tahee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata laalaa yaadannoo mudannoo badduu murtii gootummaa murannoo jabduu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu gufuu gaafasii dhallaa duubasaa iccitii dubbii callaaf huubasaa amman siccaanu haa taa'u boru guyyaa mijatteef dhaloonnaa qabu utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa ni kunuunfanna dhaala dhalootaa galfata nyaannu galfata goota
Egaa Oromootiyaa namni seenaa ofii hin beeknes namaa miti. Dhugaadha. Yeroo waa dhufan qofaa goohuu wacuu bu'aa takka ilma namaatiif hin qabu. Namni ka hubachuu qabu ka'umsa isaarraa jalqabee hamma ammaatti waan godhu keessatti akka daawwititti of ilaalaa yoo deeme bu'aa qabeessa ta'a jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti walumaa galattu waa hedduu hojjetamee waa hedduus talanyee waa hedduus carraaqee waa hedduu keessaas kunne walumaan arkaa jirraa jechuudha. Amma maal keessa jirra yeroo jennu nuti akka dhala Oromootti maal keessa akka jiru of beenyaa jechuudha. Ammoo waan keessa dabarre yeroo jechuun nuti uumamne lafa tanarratti of barree duraahuu haa ta'u osoo hin taane erguma nuti lafa tanarra bulbulleehuu wanti osoo nuti jirru dhiyeenyuma kana ta'ee waan danuudha jechuudha. Wantoota danuu ka irraanfatamuu qabne jechuudha. Ka yeroo hunda yaadachuu qabnu akka dhala Oromootti danuudhaatu jira jechuudha. Nuti immoo yoo arrumaan tanaahuu dheebannee beelonyee rakkanneehuu guyyuma irraan tanaa jechuudha. Arraaf dheebuuf beelaaf rakkoo saniif carraaquu malee boru arkannaan isa arraa dagachuudha qabna. Waan akkasii of keessaa qabna. Kana of keessaa haquudhaatu nurra jiraata jechuu barbaadeeti. Kanaafuu wanti yaadannu danuutu jira jechuudha. Guyyaan gootota Oromoo Ebilii 15 guyyaa dhala Oromoo hundaati. Guyyaa waloo yaadannu guyyaa namni hundi bakka jiru akka isaa hanje akka isaa milkaa'etti yaadate ofii isaalleef waan keessa jiru itti of gaafatu jechuudha. Walumaa galattuu yakka dhalateenyatti maal keessa jirra akkam keessa jirra ka jennee of gaafannu yoo daangaa dabarrellee daangaa sanirraa ka deebinu ka silaa akka Oromummaatti irbu Oromummaa jechuun waa hunda haaromfannee jechuudha. Of qarree waan gaggaarii hojjechuudhaaf karoora fuula duraa irratti cimnee akka hojjennuuf baafannu jechuudha. Guyyaan kun guyyaa dhala Oromoo addunyaarra jirtu hunda warra of ta'e jiraatu seenaa ofii beeku duudhaa ofii beeku hundaa yaadatamu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu guyyaa gootota Ebila 15 bara 2026 yaadannaa jechuudha. Kanaaf ani waa hedduu keessa deemee tuttuqullee hin danda'u. Kaani silaa ogeeyyii baay'eetu jira isaanumaaf dhiibna. Kaniin jechuu barbaadu amma maalirra jirra jecha kaaseen ture. Jechaan kaase sanirratti waa maleen kaasanii kaja'amu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma maal keessa jira nuti akka dhala Oromootti. Akka Oromootti nu maal keessa jira addunyaan hoo maal keessa jirti yeroo ammaan tanaa jechuudha. Wanta nuti kaleessa daganne wallaalummaa waa hedduu jenneesi waan arra fakkeenya jabaa jechuun hangana ja'ameen tilmaamamne irraa waa fudhachuu qabnuutu baay'een jira jechuudha. Wanti san maali? Arra addunyaanii eenyu humna qabaanii anaa humna qaba anis meeshaan qabuuni akkaan fedheen isaan gahe nu garuu meeshuma sanuu walirraa ofirraa hiikaa turre dhiyeenyuma kana jechuudha. Ka dabartetti dhiisa ka dhiyeenya kana. Kanaaf kan hunda fakkeenya godhachuu namni ka kabajamuu yoo humna qabaate yoo waan hunda waan isaa maltu qabaate yoo of tahee jiraate jechuudha. Of taanii jiraachuun hangam takka nama boonsa hangam takka kabajaa namatti godhaa kanaas beekuun nurra jiraata. Nu of taanee jiraachuudhaaf dursa matuma keenyaafuu tahuutu nurra jiraataa jechuudha. Namni mataa ofiitti yoo tahe egaa ofiisaalleef tahee khabirooleen kan isa fakkaatu hunda waliinuu wal tahuu danda'a waan ta'eef ofitti deebi'uutu nurra jiraataa jechuudha. Kanaafuu warra of ta'ee eegartee ofuma isaatiifuu ofii isaatiif tahee saba ofiillee warra irraa dhalatillee ta'uu san rabbi nu haa godhu. Kanaaf guyyaa kana yaadachuun dirqama haaluma keessa jirru keessa teenyetu yaadachuun baheessa. Kanaaf guyyaa kana bira dabruun dandeenya inshaallah sini rabbiitiin warra guyyaa kana barabaraan kabajatu qofa osoo hin taane guyyaa kana guyyaa bilisummaa kaakiraa ka xumuraa arraaf kabajate rabbi nu haa godhu bilisummaa teenyallee rabbi nu haa agarsiisu bilisummaan qabnu jechuu barbaade. Kanaaf
dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan ni hadhoyti. Eenyuyyuu dhugaa namarraa fudhachuu hin barbaadu. Kan namni barbaadu ammoo kijibaaf olola dharraa rakkoo daba honga hin qabne barbaada ilmi namaa jechuudha. Maaliif kana barbaanna kajoo immoo dhukkubni waan kanaa haa ta'e nu hin beenyu jechuudha. Eessarraa nutti dhufe eessatti deemaa wanna kunii jechuudha. Maaliif mee ammoo fudhadhu. Kaleessa kabu'aa turre biyya ormaa keessatti roorroo ilmaan Oromoo bifoota garaagaraatiin irratti raawwatamaa turte. Fakkeenyaaf biyya keessa qofa osoo hin taane biyya namaa keessatti chorchii wal godhuu maallaqa fidijanii biyya ofiirraa haadhaaf abbaa horii gurgursiisanirraa erguu ija keessaa baasuu hanga jechuun meeshaa qunnamtii balleessuu waan garagaraa miila isaa laafsheessuu qaama hir'isuu lubbuu baasuu waan akkasii danuudhaatu biyya ormaa tana keessa ture sanirraa bu'aa ture. Har'a immoo wanni san deemtee biyyuma keessaafuu uumamtee jirti. Dhiyeenya kana karraa bu'aa jiran amma fakkeenyaaf fudhadhu Aamboo keessa jechuun namni gaa silaa sammuu qabu ilmi namaa shanyii dhiiga ofii akkas hin godhu. Akkas ka godhan agar san caalaas godhanii jiru. Wanti kun waan haarawallee miti. Fakkeenyaaf namni gabroomee gabrummaa keessa jiru wanti isarratti hin raawwatamne hin jirtu jechuudha. Akkuma wallisaan keenya jaalatamaaf kabajamaan Kadir Martuu jiru wanti gabrummaan nu goote baay'ee kajuusanii waa hedduudha. Waa danuu of keessaa qaba. Kanaaf wantoonni kun hundi tokko dhiibamee amma mul'atu harkaa jirraa jechuudha. Garuu kana caalu baay'eetu jira. Hammana hangana jennee himnee fixuu hin dandeenye jira jechuudha. Kanaafuu nuti akka dhalateenyatti amma maal keessa jirra kajuu ofii keenyaa tokkoon keenya of gaafachuu nurra jiraataa jechuudha. Kanaaf wanti gaa sooshaal miidiyaa kanarratti hedduun hafarfamuu fi baay'een ka paawura qabu ka humna qabu kan namnillee itti timee akkuma hundattu keessa dhaabbatuu fi walumaanuu ijjansa taatus waca taatus waliin qooddatu wantoota miira namaa tuqan hammeenya qofa jechuudha. Wantoota namaaf hin tolle fakkeenyaaf waa hedduu kaasuu dandeenya. Har'aa fi asumattiin gabaabadha. Yeroo birootiin amma walitti deebinutti hordoftoota koo nagaan naa tura. Walitti deebina qophiilee birootiin jechuu barbaadeeti. Har'aan garumaan dubbachuu fedhe. Waa hedduu waan hin dubbadhullee ni qaba. Garuu gabaabseetu maaliif jennaan amma hirribarraa ka'eeti waan kana godhutti jiru sababni ciisuun dadhabee ofii xiyyaa fi maal jechuudha boqonnaa sammuu na dhoorke kanaa fi waan kanarratti as ba'uu danda'e isinitti dheeradeen jira umrii isinaa dheeressuu